Batama kooti yahoo naaf gameera waa'u dhukkubni jaalala kee gaaf tokko wayyaa. Ashamaa harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin akka qabu jenna. Akkam jirtu? Baale dachee Oromiyaa gootota sabaaf quuqama qaban kan akka Haji Adam Saaddoo, Waaqoo Guutuu, Alii Cirrii, Huseen Bunee fi kaan qe'ee horattedha. Finfinnee Maltiimiidiyaas qophii kanaan gootota Oromoo qe'ee Baaleetti dhalatan keessaa seenaa qabsaa'aa qaroo uummata Oromoo ta'e tokko akka ittaanutti qixxeessee isin biraan ga'a. Namni sagantaa keenya kanaan seenaa isaa isin biraan geenyu kun abbaan isaa Saaddoo Sheekaa jedhamu. Baale gobbaatti nama hayyuu kan seera qajeelchuu fi tumu jaarsa biyyaa arjaas turanii jedhamu. Qabsaa'aan kunis dhalatanii umurii ijoollummaan barnoota amantaa fi afaan Arabaa dafanii akka baran kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa dubbisuu kan jaallatanis turan. Kana malees ijoollummaan gara falmii mirgaatti akka seenanis maddeen seenaa isaanii waabeeffanne ni ifoomsu. Bara jireenya isaanii keessatti yeroo 19 oliif hidhamaniiru. Namni kun Haji Adam Saaddoo jedhamu. Haji Adam Saaddoo namni hedduun iccitii qabsoo Oromoo liqimsuu isaaniin beeku. Seenaan qabsoo isaanii hedduun kan hin baane akka jirus ni himama. Haji Adam Saaddoo bara 1877 godina Baalee aanaa Gobbaa ganda Daraara Magidaa jedhamutti dhalatan. Haji Adam umurii ijoollummaa irraa qabanii hanga lubbuudhaan jiranitti jechuunis waggoota 104 addunyaa kanarra jiraatan keessatti qabsoo bifa garaa garaan geggeessaa turaniiru. Haji Adam dhalatanii umurii gadaa lammataa isaanii keessa warri sirna abbaa lafaan biyya bulchuu fedhu Baalee qabatan. Sirna Malkanyaa jedhamu biyyattis fidan. Haji Adam Saaddoo dhalatanii umurii gadaa lammaffaa isaanii keessa diddaa gabrummaa keessa kan seenan yeroo waraanni sirna garboonfataa fi weeraraa Minilik Baalee qabatutti nafxanyummaan dachee Oromiyaa keessatti fudhatama akka hin arganneef uummata kakaasuun akka ture maddeen seenaa isaanii ni ifoomsu. Bara Haayila Sillaaseettis Baaleen Harargee waliin walitti qabamtee yeroo bultutti gaaffii ofiin buluu qaamaan dhaqanii mooticha Haayila Sillaasee gaafachuun isaaniillee ni himama. Yeroo sanattis Haji Adam Saaddoo biyya Itoophiyaa jedhamtu kana akka bulchinu rabbitu nutti kenne jettee dubbatta. Yoo galmee biyya Oromiyaa bulchuu rabbii irraa fudhattu kana Baalee keessatti argite jedhanii Haayila Sillaasee akka gaafatan seenaan isaanii ni mul'isa. Boodas mootichi Haayila Sillaasee Baalee daawwachuuf yoo buufata xiyyaaraa ga'utti hundi namaa gadi jedhee yoo isa simatu Hajii qofatu osoo isaaf gadi hin jedhin yookaan hin qoommayin dhaabbatee hafe. Kanarraas kan ka'e Haji Adam ati mootichaaf maaliif gadi hin jenne jedhamanii lukeen Haayila Sillaaseetiin yeroo gaafatamanittis ani rabbiif malee namaaf gadi hin jedhu jedhanii akka deebisaniif maddeen seenaa isaanii ni ifoomsu. Dhimma abbaa lafaa fi biyya ofii ta'uu irratti qabsoo Haji Adam Saaddoo geggeessan laaffisuuf jecha shirameetiinis Haayila Sillaaseen badhaasa qopheesseefii ture. Haa ta'u malee Haji Adam Saaddoo badhaasa Haayila Sillaaseen qopheesseef diduun gootummaa isaanii ibsaniiru. Akka agarsiistuuttis Haayila Sillaaseen maqaa federaalummaatiin kaabbaa fi badhaasa adda addaa yoo kennuuf wayita san dalloo irratti lolli deemaa waan tureef kennaa kee ani hin fudhadhu kobbortaas ofii bitachuu nan danda'a jechuun akka deebisaniif ilmi isaanii barreessaa seenaa ta'an Muusaa Hajii turtii bara 2020 BBC afaan Oromoo waliin taasisaniin dubbatanii turan. Haji Adam Saaddoo falmii fi qabsoo abbaa biyyummaatiif taasifamu galmaan ga'uuf akka qabsaa'ota durii hedduu qawweetti hin amanan ture. Kanaaf jechas Hajiin qawwee takka dhukaasanii hin beekan. Kanarra wanni bilisa nu baasu mataa jijjiiramaatiis jedhu ture. Bara 1960 keessa qabsoon hidhannoo qonnaan bultoota Baalee wayita finiine garuu qabsoon kun bifa bittinnaa'een galma hin ga'u jechuun kutaan biyya giddu galeessaa qabsoo kanatti akka makamuuf miseensummaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti qabaniin qabsoo godhamu walitti hidhuuf sochii taasisaniin hojii guddaa hojjechuun isaanii ni himama. Qabsoon hidhannoo Baaleetti eegale Finfinneettis akka cimuuf xalayaa hooggantoonni qabsoo Baalee barreessan Jeneraal Taaddasaa Birruu faan ga'uuf yoo ergaman namoota tikaan butamanii bakka amma Maakalaawwii jedhamutti hidhaman.
Haji Adam Saaddoo bakka amma Maakalaawwii jedhamutti hidhamanii wayita turetti seenaan namni hedduun ittiin isaan yaadatu raawwatame. Innis Haji Adam Saaddoo yeroo Maakalaawwitti hidhamanii turanitti qabsoon fincila diddaa Baaleetti eegale akka finiinuuf iccitiin xalayaan barreessanii fidan akka hin baaneef mana fincaanii deemanii liqimsanii deebi'an. Yeroo isaan deebi'anittis poolisiin afur sakattaanii Hajii hidhuu dadhaban. Achiis shugguxiin yeroo hedduu harkaa hin dhabamnee fi albeen harkaa kufe. Haji Adam Saaddoo xalayaa Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Jeneraal Huseen Bunee Daraaraan barreeffame fuudhanii gara Finfinnee dhufan iccitii qabsoo Oromoo waan qabuuf liqimsuu isaanii namooti seenaa qoratan hedduun ni yaadatu. Xalayaan barreeffamee ture qabsoo hidhannoo kana Oromoon kutaawwan Oromiyaa mara keessa jiran akkamiin wal gargaaranii galmaan ga'uu akka qaban kan akeeku akka ta'e obbo Huseen waan iyyaafatan waabeeffachuun kitaaba isaanii seenaa waan garaa nu baate jedhu irratti katabaniiru. Haji Adam Saaddoo mana fincaanii yoo dhaqanii deebi'an namoonni tikaa isaan qabanii turan ragaalee fidanii dhufan akka itti kennan gaafatan. Haji Adamis ni callisan. Achiis sakatta'uu eegalan. Haji Adam garuu xalayaa san waan liqimsaniif namooti tikaa isaan sakatta'aa turan sun homaa argachuu hin dandeenye. Maarreen egaa lukeen tika mootummaa sun irra deddeebiin ragaalee qabattee dhufte fidi. Maal fiddee dhufte baasi jedhanii ennaa isaan gaafatanitti namni qaroo fi diina jalaa dhiyeessuu hin beekne. Haji Adam Saaddoo garuu waan garaa nu baate garaatti deebifanne jechuudhaan gaaffii isaaniif dhiyaataniif deebii gabaabduudhaan deebisaniif. Haa ta'u malee iccitiin dhokate kun maal akka ta'e Oromoo hedduu biratti hin beekamus kanneen jedhan ni jiru. Haji Adam Saaddoo deebii gabaabduu lukeen tika mootummaatiif deebisan keessatti waan garaa nu baate malee waan garaa na baate hin jenne. Haji Adam Saaddoo qabsoo uummanni Baalee sirna mootii Haile Sillaasee irratti taasisaa ture keessatti nama qooda adda durummaa qabanis turan. Yoo bakkee dugda gubbaa amma kootoo maal qaba. Boodarras miseensa boordii waldaa Maccaaf Tuulamaa ta'uun hojjetaa turanii jechuun pirezidantii waldaa Maccaaf Tuulamaa kan turan Dr. Gammachuu Magarsaa bara 2020 keessa afgaaffii BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin dubbatanii turan. Dr. Gammachuu Magarsaa dabaluunis waldaa Maccaaf Tuulamaa fi Oromoota Baalee fi Arsii gidduutti riqicha turanii jechuun qabsaa Oromoo gameessa ta'an Haji Adam Saaddoo ibsu. Siidaan yaadannoo Haji Adam Saaddoo magaalaa Gobbaatti ijaarameera. Aanaan Gobbaas bakka dhaloota isaaniiti. Siidaan Haji Adam Saaddoo gaaffii uummataan kan ijaarame ta'uu isaatiin xumuramuun isaas uummata Oromoo hedduu gammachiiseera. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltimiidiyaa wanni Haji Adam Saaddoo irraa baratamuu qabu Haji Adamiin dhugaa dhaabbataniif irraa dabsuuf yeroo hedduu lafa maallaqaa fi wanna garaa garaan yaalamanii turan. Haa ta'u malee Haji Adam Saaddoo nama homaa tokkoonuu sobamuu hin turre. Haqa ofiif falmachuufis nama dugda duubatti hin deebine ture. Murannoo fi of kennuudhaan haqa isaaniif falmatan turan. Kaayyoo qabataniifis dhaabbachuudhaan beekamu. Kaayyoo qabatanittis cicanii dhaabbachuudhaan beekamu. Haji Adam bara 1981 wayita lubbuun darban bakkuma dhaloota isaaniitti awwaalaman. Seenaan isaanii garuu dhufaa darbaan dhalootaan yaadatamaatti jira. Bakka dhaloota isaaniitti manni barnootaa sadarkaa tokkoffaa ijaaramee jiru maqaa isaaniin akka mogga'us taasifamee jira. Baankiin Intarnaashinaalii Oromiyaa damee isaa magaalaa Gobbaas maqaa Haji Adam Saaddootiin moggaafateera. Buufati leenjii teeknikaa fi ogummaa magaalaa Gobbaatti argamus akkasumas maqaa isaaniin mogga'uun seenaan Haji Adam Saaddoo awwaalaan ol jiraachuu isaatiif ragaadha. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan seenaa Haji Adam Saaddoo akkanaan qixxeessinee isin biraan geenye waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.